kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota amantaa islaamaa arra dhufnee jirra. Dhaamsa gabaabaa khayrii takka waliif dhaamnu jechuudhaan qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Ana obboleessa keessan Ataan Afndii. Walitti deebinaa yeroo muraasa booda. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. جالتمتوتا hordoftoota amantaa islaamaa duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jaa. Bakkuma isin jirtanitti nageenya rabbii rahmanni rabbii isinirratti haa jiraatu isiniin jechaa. Arra kanan qabadhee dhufe dhaamsa gabaabaa isa xiqqaa tokko qabadhee dhufe. Dhaamsi gabaabaan tokko ilmi namaa kuni hoggaanii salaata kana waa'ee salaataa yeroo dubbannu salaata kana waan laaftu tokkotti fudhata. Garuu salaanni waan namni laaftu laalu odoon taane, fakkeenyaaf ammoo namni salaata dhiisuu gizee gadii tokko kashan dhiisu fa'aa jira. Kashan irraa lama salaatee tokko sadi dhiisu jira. Kasadi tokko salaatee tokko dhiisu jira. Ka tokko maa'u salaannee jira. Ka gari ka suphee hin dandeenye jira. Ka zuurii hin dandeenye. Ka asirii hin dandeenye. Ka makriba hin dandeenye jira. Ati bakka walumaa galattuu namni ilmi namaatirraa nama hedduu tokko jira. Namni salaata kana akka laaftu laalu. Garuu salaata jechuun waan jabaa, waan guddaa tokko malee waan ilmi namaa laaftu laaluu miti. Amma fakkeenyaaf akka rasuulli sallallahu alayhi wasallam hoggaa dubbatu akka inni jee dubbatutti akkana jedha. Man taraka salaata al-asrii faqad habita amaluhu jedha. Namni salaata asriidhaa tokko beekaa lakkisee odoonii fi uzuriin takka isa hin qabatin, odoonii fi dararri takka isa irra hin gahin, odoonii fi nam tokko isa hin dhorkin, odoo isaa mijaawee jiru namni dhiise dalagaan inni isaa dalage guututtuu duraa battee jirti. Feetu hajjiillee mee dhaqi, hajjiillee dhaqii mee feetu godhi, hajjiin ati goota sanillee baddeetuma jirti jedha. Mee gizee hadiisa kana akkana kan waliin gallaalu taate wallaahi waan nama rifachiisu tokko malee waan nama jaalachiisu tokko miti. Kanaafuu ati salaata lakkisuu waan laaftuudhatti na duraa ilaalanii siin jedha. Habiibii kiyya jaalatamaa kabajamaa, salaanni ruwee haa ta'u. Hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam hoggaa dubbatu akkana jedha. Namni salaata asriidhaa tokko lakkise akka nama qabeenyi isaadhaa guututti duraa badee ilmaan isaadhaa duraa du'e akka nama halaakamee tokkotti ilaalamuudha qaba jedha. Sanaafuu salaata jechuun waan sadarkaa guddaa qabu, waan guyyaan qiyaamaatillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dura hoggaatichi dheeyxee irraa nu gaafachuudhaaf taa'u. Saniifuu hanga walitti deebinutti dhaamsa gabaabaa kana naa jabeeffachaa, ibaadaa jabeessaa. Warri jiruun ibaadaa, warra duuti shahaadaa, anaa fi atis akka rabbi nu godhu rabbii keenya kadhachaa. Waakhiru da'waanaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.